በቃ አንቺ እንደዚህ አትሁኝ። በቃ ተመለስ። በቃ አትቆም። አሰንክ በቃ ተለይ ልትሄድ ነው ሰይዶ ፓስፖርት ያረሰው ነው አዩ አኒ በሪ አኒናን ታብሌል ይረቲ ቪዲዮ ጀልቀባ ሲረታሴ ታብሌል ይረቲ ጎዳዴና ናኒ ዱፉ tokkoon keessanii waan soofee irra godhadhisanitti fakkaachuu danda'a. Tokkoon keessanii mooyyuu jira mitiire bakka sobumatti nama ilaalta jechuudha. Ani sobu ani wanta jirtu dhugaadhuma ishee qocci godhee kaa'aa jechuudha. Wanti ani immoo sagalee kootiin viidiyoo keessatti dubbachuu dhiisee fi waan isaan biraadha. Ani waan achi akkana gadi hin bahin takka sagaleedhaan hin baasu. Jechaan hin baasa malee jechuudha. Jechaanin fida waan sana jechuudha. Ani namarraas namni dhufee natti hin odeessine. Akkamatti dhufee kanatti mutu jira jechuudha. Miti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Ganama jalqabee aga ammaatitti silkiin kun amma irraa cufadhe jechuudha silkii kan kun. Amma irraa cufadhe silkii guyyaa mulaa akkasitti akkan gurratti siifaana qaban jetti ni oole. Odoo har'a madaamiin koo mana jiraatte amma reef dhufte madaamiin mana turre. Odoo har'a madaamiin koo mana jiraatte inuma manaa na baaste. Akkasitti sammuu nama raachaa oolte jechuudha. Sammuu nama raachaa oolte. Jaaladheen ani elde silaa hin arrabsina maadoo dhiigisaa anan isiniin jedheef xiqqoome qalbii siittaa deemtu jedhee xiqqoo haa taragaaggaatu jedhee tananii jechuudha. Gara kanatti gaafa dhufte sagalee koodha dhageesse bara mabuusti waanuma jirre kana naa jechi yoo feete bayi meeshaan irra jira dhaqee irra dhaabbadhu naa jechi dhugaa waaqa akkasuma gooti dhugaa waaqa kun akkana na gooti yoo feete bayi meeshaan ala jira meeshaan naa dhufaa jira bayi naanii innaan ani sa'aatii walakkaa sa'aatii tokko fa'aa dhaabadhee dadhabe hin dhufne naa jetti himtuu hin jiru kootu bakka boru dhufaa naa jetti dhugaa waaqa akkasitti natti wanti mana kana waaqummaan hundi keessaa naa baasu waan kana keessa. Amma jechuudha guyyaa muluu akkasitti siifaana mataan na dhukkubaa oola jechuudha. Hin boo'inii yeroo deemtee gaggeessitullee hin boo'inii viidiyoo waraabama viidiyoo keessatti amaluma gaariidhaan haala gaariidhaan gaggeessii gaafa waaqni haala isaa mijeesse. Takkaatu isa tuyyuu deebi'ee gara keetti deebi'ee dhufa haala mijeeffatee inni si dhiisee hin taa'u. Takkaati immoo si'iyyuu sumayyaa bira deemee waa'ee kan kee itti himee haala mijeessee akka ati achi isii bira dhattu isiin iyyuu si jaallattee akka isiin si fudhattu si taasisaa. Kanaaf iyyuu amala godhadhuuti amalaan gaggeessii. Hin boo'iniiti jedhe guyyaa mula akkas mataa dhukkubsataa oolte nama fakkaatti argitanii nama fakkaattu badda. Nama fakkaattu barnamummaa keessaa baate duraan hin cammu kataate. Wayaa rabbii kiyya maaliin godhan jedhee barra. Ayiseeduu dhuguma bara kana abbaan manaa bara kanaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Hin beeku shamarran maaliif huqqatti qoyyoo jaarsa godhatte. Hin huqqatti dhugaa shamarran meeqa dhugaa waaqa shamarran meeqa huqqanne jedhanii waanuma isaan itti godhan hin beeku. Maal edda silaa makii liiv irratti makii argeen jechuudha. Ibsishaa hojii keenyaadhu jetti. Ibsishaa hojii keenyaadhu lafeen natti yaate sa'aatiin irra taa'uu didde jettiin. Hinde maaliif jedhee tanan dhugaa rabbii ajaa'ibsiifataa ture jechuudha. Mucayyoo maaliif akkana jettee maal godhe ibsishaa maaltu qisen jedhe amma ayyuu gizeen argu maalaadha koo mucayyoon hin jirtu. Injirtu duraan hin jirtu. Ayyuuti yaama kana booda ganaadhaati. Ganaa maafan akka antini gurra hidhadhee dhufeen. Ganaa jechuudha. Ganaa sammuu kee of jeeqxee. Sammuu taata jechuudha. Garuu ofarraa gaagga'uu qabda. Waan dhufte hundumaa danda'uu dhabarra. Waan dhufte hundumaa dandeessee yoo ta'e malee akkuma sitti dhuftetti intineetta taanaan. Keessummeessita taanaan hin danda'amtu jechuudha. Wanti akka dhufetti keessummeessitu sin jira. Wanti immoo bakka jira miti jiddu galeessan keessummeessitu sin jira jechuudha. So kanaaf iyyuu ayyuutiyyaa ofarraa gaaggee jechuudha.
amma inni ati seedoodhaan jechaa jirtu kuni daa'ima takka godhannee deemna kan jettuun yoo rabbii jechuudha. Yoo rabbiin dhuguma firiisii kennuu barbaade ammayyuu firiis daraasi gochuu danda'a rabbiin jechuudha. Aga wajjin jiraatte kanatti. Aga wajjin jiraatte kanattu rabbiin firiisii kennuu danda'a yoo isinii kennuu barbaade jechuudha. So yoo rabbii biraa immoo isiniif hin katabamis firiinii yeroo isinitti barbaadan kanatti argachuu dhiisuu dandeessu. Waggaa tokko isa jedhe inni jedhe kana waggaa tokko mudoo as turee moo daa'ima koo gatee moo maal jedhe innaa dhugaa hedduu takka nama rarree gaafa akkas jedhu. Kanaaf iyyuu waggaa tokko mudoo as taa'ee moo kan inni jedhuufi yaani daa'imti kun garaa godhamtee fi godhamuu baatteeyyuu hin beekamne jechuudha. So ganaa garaa godhamtee ganaa yommuu garaa keessatti ji'a 9 teessee ji'a 9 booda dhalattee waa meeqatu jira. Gaafa sana ati akka har'aa kanaa miti jechuudha. Wanti hundinuyyuu daa'ima yoo jennu waanuma qal'aadii nutti fakkaachuu danda'a. Akka har'aa kanaa miti. Akka har'aa akka barbaaddetti baatee galtee akka barbaaddetti utaaltee akka barbaaddetti bakka barbaadde deemtee waan barbaadde hojjettee akka barbaaddetti mataa kee ol qabattee deemtu kana miti jechuudha. Gin rabbiin daa'ima namaaf haa kennu. Daa'imti ilmoo qabaachuun gaariidha. Ilmoo qabaachuun gaariidha. Rabbi hamtuu takka namatti fidini uuma wanta takka illee hamtuun takka namatti dhufte ilmoo sanaan maqaan kee hin badu. Maqaan kee si waamama yeroo hundayyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Garuu immoo ilmooni akkanumatti miti jechuudha. Bakka akka qabdi akkaataa qabdi. Ilmoo godhachuu jechuun baay'ee ulfaata. Gaafa ilmoo godhatte yoo abbaan si bira hin jiraatin hedduu sitti ulfaata. Ilmoo guddisuun baay'ee sitti ulfaata. Arraati tokkittii kee kanatti namsi yaade tokkittii sanatti kan yaaddu gaafa sana namsi lama sitti taati. Isiitti yaaddaa ofii keetti yaaddaa. Yoo inni si bira jiraate immoo otoo abbaan manaa kee si bira jiraate abbaan manaa kee sitti yaada ati sitti yaadda jechuudha. Isaafis ilmoodha siifis ilmoodha. Ammas inni gara biraa deemee ilmoo tanaaf yaaduu hin danda'u yookiin yaaduu dhiisa jechuu barbaadee miti. Akka innaa bira jirtu miti jechuudha. Akka innaa bira jiru miti. Alaafinnatii hunda ilmoo kanatti kan fudhatee jiru si'i ta'a jechuudha gaafa sana. So kanaafiyyuu taragaaga'e jechuudha. Ilmootti hin ariifatini. Ilmoo rabbi guyyaa fedha isaa namaaf kenna jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf amma fakkeenyaaf dubartiin waggaa 40 moo 40 wayii dabarraan waggaa 40 dabarraan dhaluu hin dandeessu kan jedhan hedduutu jira. Saayinsiin dirree akkasittiin kaa'ee jira jechuudha. Gin yoo rabbiin dinqiidhuma wayii gochuu danda'e oguma 50tti hoodeetti hin beekamu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin waggaa 50tti deettee hin jirtu dhugaa hin jirtu. Astagfirullah. Hin jirtu. Waggaa 40 keenyaan garuu jechuun egaa da'uu dandeetti hin beekamu. Haadhoti yaalaalati haala kana jechuun kan kootiif umurii keetiin wal si madaalaa jira sittiin fakkaatiin jechaaf hin jedhee malee jechuudha. Rabbiin yoo namaaf waa gochuu barbaade yaani dinqii takka gochuu danda'a jechuu barbaadeen malee ani yaa umuriin tee deemteetti 40 iyyuu geessee da'uu dandeetta waan akkasii jechuu barbaadee miti. So jin jechaaf hin jedhee malee rabbiin waan godhu hin beekani jechuu barbaadeetiin so amma isin yeroo kana keessatti ayyuun daa'ima godhattuu qaba amma isa jettee fi ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Waggaa kana miti waggaa lamaan kanatti iyyuu ta'uu dhiisuu danda'a hoosi bira jiraatee jechuudha. Yoo rabbiin sii kenne malee. So kanaaf iyyuu hin ariifatiin kanatti hin qaqqabdaa waan fayyaadha. Innis immoo deemee ijoollee isaa laalee haadha manaa isaatiin illee walii galee amansiisee bakka ishiin illee akka isheen si jaallattu taasisee jira miti reeb lubbuu waa baay'eetu jira bara guyyaa muluu siyaasofsiisaa olii bara maal taate dhugaa rabbi akkuma waan na dhageette guyyaa muluu akka silkii gurra koorra osoo nan buusisiin oolte amma yoo akkasitti akkana taatu ani kaameraa si fuuldura dhaabanii yeroo sittaasa'anii inaasa'inii amaluma gaariidhaan gaggeessii siin jenne siin jedhamoo siin hin jenne ayyuutti yaa dubbadhu. Maaliif amal takkana si godha? Maaliin jedhee bara? Amma barra malaalan magaa immoo waa meeqa jedhan amma koomentii jalatti argita. Waa meeqa jedhan si himee jiraan immoo dhiisii kaameraa fuulduratti waa'ee isaan dubbatanii jaalala isaa keessumaan itti ibsadhu. Keessumaan itti ibsadhu siin jedheetu.
isa deemmi isaatiifis immoo amaluma gaariidhaan gaggeessi haa deemu gaafa rabbi haala mijeesseef haa dhufu yookiin situuyyuu achi deema siin jedhee si gorsaa oole guyyaa mulu akka boleettii tokko.